Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuyyuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyo warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee isiniin jennee jirra akkasumas awwanis baga isiniin ga'ee ayyaanota guyyaa irraa kabajamanii oolaniin amiin baga hunda keenyanii nutti nuti radatiin barakatiin isaanii hunda keenya irra oolee haa bulu eessa teessee jirtaa yoo jettan mana jala taa'in jirtu qorru waan isinitti fidin baay'ee tokko qorri akkasii isiniin jechuu barbaada sababa sanatti fooxatti deebiitan kun fooxaa keessa taa'ee jira isiniin jira nagaa jirtuu miti nu jirra isattaa tolu isiniin jenna akkasumas immoo har'a mastuun maal qabattee dhuftee maal nuun jechuu barbaadde jedhan jechuu keessan nafu akkasumas har'a wanni qabadhee dhufee viidiyoo tanaan dura hojjechaa ture viidiyoo sanii ijoollee baay'een beeruutii irratti jechuudha jechoota baay'ee naan jechaa turtan jechuudha viidiyoo san immoo yuutuubii wanti waraqannii fi maaliin qabee miidiyaan qabee gowwaan qabee gadi lakkisu jedhuun ture sababa sanitti amma akka carraa ta'e dammoo biraazariin kiyya na bira jiraa ture biraazariin kiyya kun dammoo yuutuubii osuma laaluu jechuudha yuutuubii irratti argee jechuudha viidiyoo san kan argee kunumti kan maalitii achitti daa'ima godhattee dhuftee akkamitti nutti himuu diddee daa'imti eechaa maaliif ani eega daa'ima qabaattee ani eechuma daa'ima kanaatii muti akkamitti nu dhossitee nutti himuu qabdaa beekoni keessa darbee maatiitti illee nani manaan jechaa jira jechuudha sa'aatii kanatti jennaan inni kasaan lakkii ani turellee siniin jedhee jira ani firaankiin hojjechaa ture malee ani waan akkanaa godheetii muti jechuudha sababa saniifiyyuu amma immoo isa sanii akkamitti akkana ta'ee kunumtu kan maalitii naan jedhee biraazariin akka bidaa jechuudha ammayyuu mana ollollee baane jechuudha kazaan maaltu si galchee wanni si galchuu jira naamina jedheeni kazaan maatiin keenya osoo dhagaanii maal jedhu jedhee baqa hin beekone haala adda ta'e wayiitiin jechuudha natti aaree natti muufatee loleena biraa ba'ee siniin jechuu jaaladha maaliif yeroo baay'ee namni Itoophiyaa keessa jiru umaatti fakkaatu jechuudha sobatti fakkaatu jechuudha wanta nu fakkeenyaaf amma miidiyaa irratti hojjennu kana wantoonni nu hojjennu kun bamuluun dhugaatti fakkaata jechuudha isaanitti maaliif hin beekan ka wanta tokko lamisaale baay'ee yeroo baay'ee hin beekanii jechuudha sababa saniifiyyuu waan akkanaatii ta'ee siniin jechuu barbaada amma immoo isaan xiqqooshii olitti muufanneetiyyuu inniyyuu na biraa deemee gadi bayama aarii jira jechuudha garuu yeroo deebi'u bifa maalitiin akka deebi'u hin beeku jechuudha akkasii siniin jira odoo sin ta'eeyoo soo muudannoon akkanaa isinirra ga'eeyoo fakkeenyaaf nu amma gisee biyya ambaa keessa jiru akka qaldeetitti haasofna jechuudha eegga dhufne immoo biyya keenya keessa gallee maatiin keenya osoo arganii gaafii akkasii osoo nu gaafa akkasii siniin jira osoo sin taatan yoo mee akkamitti dabarsitu muudannoon kun osoo sinirra ga'ee muudannoon inirra ga'e kun maaliif hunda keenyarraa iyyuu ga'uu danda'a nu qalbii fakkeessinee wanti nu haasofne akka dhugaatitti fudhatamuu danda'a jechuudha gaafa maatii keenya biratti kan maatiin keenya yoo wannu jedhani odoo isin ta'e hoo akkamitti ilaaltu siniin jechuu jaaladha mee biraazariin yeroo deebi'utti jechuudha viidiyoo osoo isatti agarsiisin jechuudha kaameraa banee waanuma inni jedhuyyuu walumaan ilaalla hillolamoo akkuma amma lolee ba'ee kanatti wannu jedhamoo akkamii hiisasan hilaallaa siniin jechuu jaaladha akkasumas immoo maaliif koomentiidhaan ilaala jechuudha maaliif waayifaa fayyadama waayifaa narraa fayyadama sila ta'eefu yuutuubii yeroo baay'ee galee ilaala jechuudha silazza mee maal jettuun isin koomentiidhaan maal jettuun waan koomentiidhaan jettanii mi barreessaayi siniin jechuu barbaada osoo sinis ta'e hoo wanni qalbiidhaan haasoftan osoo maatiin keessan arganii amma baay'ee ijoollee baay'een keenya tiiktookii hojjenna jechuudha tiiktookii irratti waan baay'ee haasaa walla guyyaa guutuu wanti tiiktookii irratti haasa'amu sun
maatiin keenya osoo dhagahanii hoo akkamitti maatii keenya amansiisuu dandeenya? Fakkeenyaaf abbaa manaa namni qabu abbaa manaa ofii akkamitti amansiisuu danda'a? Obboleessa obboleettii harmee kee abbaa kee osoo waan akkanaa tannuu jedhee akkamitti amansiisuu dandeenya? Siniin jechuu jaaladha. Mee isinuu maal jettu? Mee fakkeenya kiyya kana fudhattanii isinuu maal jettu? Mee osoo maatiin keessan akka koo kanatti isin dhagaanii osoo obboleessi keessan obboleettiin keessan lola isinitti kaasanii maal jettu? Siniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoo kiyya asumarratti angoola haasaa isinitti hin baa'isu. Isinuu mee maal jettu? Waan jettan koomentii jalatti illee ta'uu lafa nuuf godhaa. Dammoo alliin qorraa akka badaa sababa sanittan mee amma olan gala isiniin jedhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa turaa. Gibbuma keessa gabba'ee ala jira jechuudha dhugaa. Anan godhare na aarsee na biraa deeme sababa saniifiyyuu akkasii isiniin jedhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti dammoo nagaarra nuuf turaa isiniin jenna. Turtii gaarii.